bilbila Android harka keessan irraa qabdan yookiin itti fayyadamtan paaternii yookiin paaswordii isaa yoo dagattan ogeessa bira utuu hin deemin mana keessan teessanii haala kamiin reset yookiin formaat gochuu akkasumas banuu akka dandeessan yookaan switch off taasistu. Itti aansuun akkuma viidiyoo irratti sin agarsiisuuf yaale paawar batanii fi sagalee guddistuu wal duukaa gadi qabdu. Yeroo kana mallattoo amma argaa jirtan kana siniif fida. Sana booda sagalee xiqqeessituu yookiin daawwan batan fayyadamuun gad dabarsitanii lakkoofsa 5ffaa irra kan jiru bantuu fi cuftuu yookiin paawar batan bilbila keessanii tuquun okay jettu. Yeroo kana akkuma argaa jirtan filannoo 2 siniif fida. Isaanis tokko kaansilii, lammaffammoo factory data set kan jedhudha. Yeroo kana akkuma amma viidiyoo irraa argaa jirtan bilbilli keessan reset yookiin formaat ta'a. Erga akkas gootanii booda gara fuula jalqabaattis hin deebis. Yeroo kana reboot system kan jedhu jalqabarra kan jiru okay jedhu. Innis akkuma amma sinitti agarsiisaa jiru kan of cufuun deebi'ee banama. Dhuma irrattis wantoota amma sin argaa jirtan kana siniif fida. Kana booda akka amma viidiyoo sinitti agarsiisaa jirutti seetaap bilbilichaa guuttu. Yeroo kana bilbilli keessan paaswordii yookaan paatan duraan fayyadamaa turtanii dagattan sun irraa baduun akka haaraatti siniif banama jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Hordoffiin keessan waliin haa ta'u.